Inaante jechuudha. Dhugaa waaqa dachee kanarra garuu jechuudha. Hamma jiraannu hin beeknu ilaalcha nuti waliif qabnuuf immoo jechuudha. Gochi nuti walirratti goonu akka nama waggaa akkuma jiraatutti ilaalcha walii qabna. Akkasuma immoo gocha akkasii walii goona. Isinii galee garuu dachee kanarra kan nuti jiraannu yoo baay'ate waggaa 10 yoo baay'ate waggaa 100 dhugaa rabbii baay'ee tokko hin gaddeen. Edaa addunyaan kun abjuudha. Abjuu beektuu mi abjuu hin sobdi. Abjuuni hammati keessa ciiftee hammati keessa raftutti malee saniin booda hin jiru. Akkuma kanaa jechuudha addunyaan kun. Maaliif ani isiniin jedhe beektanii? Baay'ee tokko hin gaddeen. Mucaa kana namni wallaaltanii tan jirtan. Garuu jechuudha dhugaa waaqa. Kaleessa sirba hojjeteet har'a moodu'e. Girmaadhaan namni wallaalee jiru girmaa ofishaalii. Baay'ee tokko hin gaddeen. Dhugaa waaqa dubbachuu fidaa jireenyi biyya lafaa kun jireenya abjuu. Wanta dabartuuf jennee immoo nutis kan nuti akkana wal goonu kan nuti akkatti walirratti kaan kan dabarsinee du'atti wallaan. Mucaan kun gaa artistii beekamaadha. Artistoota Oromoo keessaa isa tokkodha mucaan kuni. Garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin gaddeen. Baay'ee tokko. Sababni isaayyuu kaleessa malee eeggadda galgala jechuudha. Laayivii banee laayivii gubbaarraa taphachaa oolee. Har'a garuu du'e. Ani garuu dhugaa natti fakkaatu dhugaa dubbachuuf dhugaa mayyuu natti fakkaanne ani garuu beeku dhugaa waaqayyoo. Innaa jechuudha. Jireenya addunyaa kanaa waan amma libsuu ijaa keessatti badduuf jennee kan nuti akkana wal goonu kan nuti akkanatti walirratti kaanu kan nuti hamaa waliif yaanu dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Garuu beeku duuti mucaa kanaa waa lama kan jiru tokkoon rafee achiin hafee jechaa jiru tokko immoo harka namaatiin du'es jechaa jiru. Garuu dhugaan isaan beekamne amma ammaatti egaa dhugaa namaa kan beeku waaqa tokkicha qofadha. Waan dhugaa isaa haa baasu. Baay'een gadde dhugaa dubbachuu. Baay'ee na gaddisiisa. Jechuun maalitti hin gadde beektanii namni illee du'an ooltu garuu tokko sadarkaa kanarratti sadarkaa dargaggummaa kanarratti du'uun qabu. Lammaffaan immoo kan nuti akkana wal goonu waan boru darbuuf kan nuti akkana wal goonu na gaddisiisena. Isinii galee nagaa kollee ndaganne ashama harka fuune kam jirtu durtus si wangindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftan. Warri mana kanaaf haaraa taatan mana kana subscribe gochuu hin dagatiina isiniin jechuun barbaada. Akkanuma laayik gochuu illee hin dagatiina. Galatoomaa agaarraatti waan jajjabeessitanii waan na wajjin jirtanii fi har'eessa kan taa'e isinii waraabaa rusuusitti kolfa maraattu. Jarri kun ta'u alatti beektan ala taa'e isinii waraabaa jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Inna baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha waa'ee mucaa kanaa baay'ee tokko na gaddisiise. Yaa ugaa homaa miti garuu umurii kanaanii osoo mana hin godhatiin saatii kanatti saatii dargaggummaa isaa kanatti saatii inni fuudhee cidha saatiif akkasuma immoo saatii inni dhalchee daa'ima isaa haammachuuf hawwani maatii isaa. Isinii galee malee saatiitti inni du'ee jedhamee haasawamu miti jechuudha. Isinii galee saatiitti inni du'ee jedhanii haasawamu miti jechuudha. Egaa garuu maal godhure hiree ganama rabbi namaa kenne immoo hin didan. Isinii galee hireen rabbi ganama namaa kenne hin didan. Isoo kan didan ta'ee namoota hedduutu ofirraa deemsa ture. Garuu immoo bakka hiree ganama rabbi namaaf kennedha. Guyyaa kana duutaa akkanatti duutaa keetti waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Garuu amma namummaa immoo sitti dhaga'amuu inni isu amma namummaa immoo saaktii namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti dhaga'ama sababni isaanii saatii dargaggummaa qabutti saatii waaqa isaa hojjechuu qabutti saatii kanatti miti saatii du'uu qabu jechuudha. Keessattuu immoo ani dhugaa dubbachuudhaaf
dhugaa waaqayyoo waan tokko isinitti himaanii maala nu badheseetanii kana keessatti jireenya addunyaa kanaa bu'aa bayii qaba garuu hamma dachee kanarra jirtutti immoo jechuudha tokko gara amantii keetti siquun sirra jiraata dachee kanarra bubbuluudhaa fi amantii keetti siqxee amantii kee faana jiraachuu sirra jiraata mucaan kun yeroo darbe keessa kan inni gadhiiseeru jala seen ilaaleen faarfannaalee kan gadhiiseeru qaba waan isin ajaa'ibu akkasuma yeroo darbe mucaa guutamaa mucaa warra guduruu sun beektu innis takka faarfachaa takka sirba gadhiisaa booda dhaqee lubbuusaa boqote akkasuma qananiis yoo ilaaltan ilaattan takka faarfachaa takka sirba gadhiisaa akkas gochaa turte ishiis dhugaa rabbii dhaqxee boqotte sooris yoo ilaaltan ilaattan innis akkasi dhugaa rabbii ijoolleen kun arfanii bakka jireenya biyya lafaa keessatti fakkeenya namootaaf ta'u maaliif namni tokko hamma addunyaa kanarra jiraatutti waaqa isaatti siquunii fi waaqa isaa faana riileeshinii gochuun barbaachisaadha bakka osoo gara amantii keetti siqxee jirtu amantiidhuma ortodoksii keessa jiraattee amantii musliimaa keessa jiraattee amantii pirotestaantii keessa jiraattee wanta fedhe kam keessa jiraadhu garuu amantii keetti too siqxuutti too duuteeyyuu sin qocca'uuni garuu immoo biyya lafaa borcaa isa kanas borcaa bakka akka tisiisa beektu mitiire tisiisni kanarra sin qubatti sanarra sin qubatti sunirra sin qubatti akka kana sinii galee akka kana akka hin taanetti amantii tokkorra dhaabbattee bakka too uumaa kee galateeffattu too uumaa kee waammattu yoo too duute rakkoo qabu garuu immoo inni har'a sirbaa boru faarfatan inni boru faarfachaa immoo iftaan immoo zammaran isa immoo dhiisanii immoo booda kan quraana qara'an sinii galee inni kuni dhumni isaa gara kufaatitti nama geessan kufaatii biyya lafaatti nama geessa inni kun gaafa sun immoo seexanni ajandaa si godhatti karaatti lubbuu kee balleessitu barbaadu waan ta'eef kanaaf dhaamsi koo inni guddaan maal isin jechuun barbaada warri nama jibbitan warri namatti qiimii kuftan warri garaan keessa namatti haaloo qabu dhiisaa sababni isaayyuu bakka amma jiraadha malee saatii booda waan ta'u hin beeku waan ta'eef namatti qiimiin kuusina namatti haaloon kuusina inni lammaffaa immoo hamma jiraattu hin beektu anis hamma jiraadhu hin beeku hamma jiraannu waan hin beekneef na jibbiis hin jibbu dhugaa rabbii bakka wal jibbuu hin qabnu dhugaa rabbii isin hin jedha maaliif bakka qilleensi kun qilleensa ganama wal ilaalee galgala wal dhabnudha yerootti rafanii wal biraa ka'anii fayyaan tokko fayyaa ta'e tokko immoo du'aa ka'udha kanaaf jireenyuma addunyaa kanarra jiraannuuf jennee waliin jibbinu nama jibbiin adaraa keessa innaa dhaamsi kooni sadaffaa maal isin jechuun barbaada jireenya gantuun jiraateedha jireenya gantuu yoo isin jedhu bakka oliif gadi bishaan gabatee irraan ta'ina keessattuu waa'ee amantii irratti qoosaan hin jiru bakka amantii kanas fakkaachaa amantii sanas fakkaachaa achiinis harka danqaa seenis harka danqaa amantii akkasii keessan galii taanaan tokkichi yookiin musliima ta'e jiraadhu yookiin kiristaana ta'e jiraadhu yookaan pirotestaantii ta'e jiraadhu amantii sii ta'etti jiraadhu garuu tokkichuma jiraannaan maaliif riksiisaa booda eenyummaa ta'u irratti fudhatama mataanuma keenyatti fudhatama booda sumatu dhaqee du'a yoo biyya lafaa borcite yoo amantii kiristaanaa borcite musliima yoo borcite karaa hundumaa yoo borcite firdiin keedhumaa du'a ta'a dachee kanarra amma jiraannutti eenyumtuun dura du'a eegganna garuu inni dafamee yeroo malee namatti faradamuu fi inni ati addunyaa kanarratti immoo wanta garaa kee hojjettee dabarsitee namatti faradamu garaagarummaa guddaa qabu beeka isinii galee yaa nuti dachee kanarratti waaqayyo gaafa dachee kanarratti nu uumeyyuu inni guddaan maaliifidha akka nuti dachee kanarra jira
maaliifi waaqayyo kan nuumee akka nuti dachee kanarra jiraannuuf malee dachee kanarrattis immoo gaarummaa yoo goone dachee kanarratti immoo waan hamaarraa yoo fagaanne akka nuti borummoo dhaqnee mirga baasaa dhaalluuf garuu immoo nuti immoo hojiin keenya isa kana miti amma gaafii faarfachaa oollaa gaafii sirbaa oollaa gaafii lallabaa oollaa bakka hojii hedduu qabna nuti dachee kanarratti hojii hedduu qabna inni aboomu hojiin nu bira garuu waaqayyo araara nuuf haa godhu kanaafi kana isinii jechuun barbaada waan hojjettan hundumarrattu uumaa keessa irratti kadhadhaa waliif gadi immoo waan argitanii borciina bakka amantiidhuma kee tokkicha irrattu laafaa yoo taate jiraatteyyuu amantiidhuma kee tokkichaan jiraachuu dura gaariidha laafaa yoo taateyyuu keessa kee beeka waaqayyo uumaan kee akkati jilbeeffattee isaa sagaddu yookaan akkati dandeettu osoo hin taane kaayyoon isaa inni guddaan laphee qulqulluudhaan akkati satti sittu barbaada waan ta'eef garuu immoo biyyi hojjete irriba rafaarra waraabara naante isaatii kanarraa baay'ee biyyi hojjete jennee hojjechuun nurra hin barbaachisuuni waan hojjennu keessatti itti yaadnee karoorsinee hojjechuu qabna kanaaf mee viidiyoon koo irraa kun kana fakkaata yoo isin tole immoo sheer kompileengii godhaa እናንተ ማለት ወደ ወራቡን ረፈ ወደ ወራቡ ረፈ ገረ ቲክቶክ ይለቃል እና ከላይ ስንጅራ አመልዋት ዋና ረከፈተኒ ገለቶማ ቱርቲ ጋሪ ገባዳ